Shaas achirarree gara warra Jimmaa yoo jaalalaa malee warra hin qabne dhimma uummata jaalalaa warra Rabbi faayee beekaa hayyuu meeqa Rabbiin achi kaa'e. Inaafun hin ta'u Rabbitu badhaase hayyoota gurguddaa achi keessaa baase kanaaf Jimma jedhaa sagalee ol kaase. Dachii magariisa waa hundaan faayame maqalleen sirrimaa tartiiban kaayame Jimmaa Abbaa Jifar jedhamee waamame. Hayyuun achi keessaa lakkaayameen dhumu keessaa tokko lama sagaleen gungumuu Ustaaz Raayyaa fa'aa abbaa seenaa gaarii jiraadhu Jimmaa to'an mallee daraari. Sheek Alii Jimmaatiif Ahmaddiin Jabalii ammallee Jimmaa togoota nuu dabalii nuuf jiraadha isin seenan teessan dilaa waan kijibu si'aayoo nagarii silaa. Ajaa'iba Rabbii dachii lafa goota odoo Jimma jiru maal Awurooppaa goota dhaqiitii daawwadhu bunaa fi asheeta Jimmaan Abbaa Jifar dhuguma bareeda. Diimokiraasii dhugaa Afrikaaf hangafa achiinatti fuudha ammatti daddafaa xiqqaa fi guddalleen kabajaan beekama ilmaan hayyuutirraa sanuma eegama. Haala fi amalaan Rabbitu badhaase kanaaf har'a seenan jalqabarra kaase abballeen mootiidha ilmatti dabarsee jara hin kuffisu qilleensi afarse. Tokko lamaa miti seenan keessan dilaa hin kijiba jedha yoo nagariin silaa ani kijibullee waa seenan kijibaa Jimmaa Abbaa Jifar Araba Afrikaa waa hedduutu jira uumameef Afrikaan. Yoomuun dagatamtu seenatu si kaasaa yoo namni si qeeqe chaasa irra baasaa karraa gabaabse asitti xumuraa yoo yaada qabaattan koomantiin gafura. Sheerii fi duwiitiin mee of agarsiisaa maalummaa Jimmaatu Afrikaa barsiisaa kabajaaf jaalalli isin bira ciisa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama harka fuun ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti kabajaa fi jaalalli isin bira haa jiraatu isiniin jechaan caakkee keessan yookiin abbaa chaasatti. Baga jiraattan baga walumaan jiraanne hundi keessanuu bakkuma jirtanitti kabajaa fi jaalalli kenna isin bira haa ga'u isiniin jechaan maarree yoo yuutuba kenna kanaaf haaraa ukataatan taate mallattoo diimtuu tana dhabama irraa godhaati. Maatii kennatti jedhamu walaloo adda addaa argachuu dandeettan isiniin jenna wallaahi. Egaa ani abbaa caasaa jedhama. Isin eenyu jedhamtan? Wallaahi ana abbaan caasaa. Akkasiiti walaloo adda addaa argachuu barbaaddan ittiin booharuu akkasumas barnoota xiqqoo jechuun keessaa argachuu yoo barbaaddan hordofuun dagatina isiniin jenna. Asumaanis yaada keessan koomantii jala kaa'adha waan isin barbaaddan jechuun waan isin yaada keessan irraa kan dubbadhuuf yoo barbaaddan akka taate yaada keessan koomantii jala kaa'adha isiniin jedha naaf jiraadha nagayaan naa tura. Akkasiiti barbanne illee samana kana wallahi addaan banne bar nama yaaddanii nama iyyafattanii maal jechuu jedhee bar nama iyyafadhaa gaafa. Akkasiiti wallahi beeytanii nama wanni akkatti haasa'u maali beeytanii jechuun xiqqoo dura walaloo jedheen sanboota ba'ada walaloo wanni akkatti haasa'u maali beeytanii isin hin galte bar wallahi shaf mutawwa wallahi lazim wallahi mutawwa hello akbar mutawwa hune kam wallahi mutawwa akkasiiti like godhaati share godhaati yaada keessan koomantii jala kaa'aa isiniin jenna walumaa galatti rabbiin kabajaa